keenya kophee tokko boqonnaadhaan wal walitti deemnee jirra. Akkuma nu daawwachaa jirtanii akkan wajjin seeqataa jirtanu inshaallah abdii guddaa qabna. Akkuma duraan dubbataa turre murtasim bil hayaati akka jireenya keetiif seeqadhu waan jedhu irratti dubbataa turre hamma immoo jechuudha inshaallah. Sanuma keessatti jechuudha inshaallah gara Sheekh Qaasim isin deebisee mee adda addummaa gaddaa fi dallansuu kana mee adda addummaan jaraa maali? Gaddi qobaadha, dallansuun qobaadha. Kanaaf adda addummaa jaraa irratti mee ibsu. Gaddaaf dallansuu jechuun adda addummaa qaba jechuudha. Adda addummaa qaba. Dallansuu jechuun waan jechuudha kunoo keessoo namaarraa ka'ee alatti gadi bahu jechuudha. Namni tokko yeroo waa tokko dallanu masalan nama tokkoon wal badaa nama isaa gadii tokkoon kun maaliif iyyuu akkana godha jedhee itti dallana. Kanaaf aariin isaa keessaa bahee waan asii gadi alatti bahu kanatuyyuu dallansuu jedhama jechaadha. Gadda jechuun immoo waan ala namaarraa ka'ee keessatti ol galuudha jedhama. Alarraa ka'ee waan keessa galuudha. Inni kuni dallansuu caalaa jechaadha. Gaddi huzniin? Huzniin dallansuurra caala, gadooba kan jedhamu sanarra caala. Lachuun isaa yoo khayrii hin qabu walaakin wal caalintaa qabu. Maaliif inni ala bahe kuni mungkin namichi kuni haajaa isaa baafatee nama taare kanas rukutee miidhatee ofirraa baasee dhukkuba isaa haara galfachuu danda'a jechaadha. Laakiin gara fuulduraatti innis aarii sanaan dallansoonaan yoo dhaqee nama kana yoo hin ajjeesee yoo hin cabsee yoo hin gurratti muree harka muree sunis balaatti isa geessaa jira jechuudha. Khayrii hin qabu. Gadda jechuun immoo waan kunoo alaa bahee keessa galuu jenne. Inni kun immoo masalan nama saa'olii tokko wal lola nama humna isa caaluun. Nama kanarraa aarii isaa yeroo bahachuu dadhabuyyuu asirraa ka'ee keessootti ol deebi'aa jechaadha. Inni kun miidhaa guddaa irraan gahuu danda'a jedhan. Maaliif keessatti deebi'e waan ta'eef. Mungkin namicha kana ajjeesuuyyuu hin danda'a jedhan. Adda addummaan isaa huzniin. Huzniin keessatti gale waan ta'eef ala hin baane waan ta'eef balaa guddaa irraan gahuu danda'a jedhan. Kanaaf huznii fi dallansuun ilma namaarraa waanuma argamudha. Laakiin akka shari'aatti immoo kun waan jibbamaa waan mormamaadha. Adda addummaan isaa kanaa jechuudha. Barakallahu fiikum. Sheekh Ahmed Nalla dallansuu fi huznii fi ghadabii sheekni raanuu dubbatanii turani. ربما يقتل جلني شيخني حزنين كوني نبي الله يعقوب عليه السلام قال جول لسا وانت انما اشكو بثي وحزني الى الله جده اما وبيضت عيناه من الحزن جد كان اتما ديبني مال ادى الدم نساني ده وما هو اضراره ميدا نساو مالي لمانو وانا ميرو ده اما سمو لمانو وان جالك مير ايوه دلانو نسي دوامادا حزنومتيو دواماد ايوه يرونو وكجنوتي حزنو اسمه يرو حزنو جدمو سمونا ماتي صورمو كان من بيتوكو بلا انتكو يسربو كان اوفر ديبيسو هندن توكو يو اجمان اوف مكيستي اوف غبيتوما حزن مالي كان اوفر ديبيسو هندن دنيه كان تزني يدم دلانسو يچوني مو waan tokko namni tokko isa miidheennaan eegasii isatti dhagahame kan sammuun isaa jijjiirame yookaan haaluu baafachuu barbaade namicha yookaan miidhuu yookaan achirraa deebisuu kan yaadudha achaadha kan dallansuudha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam waa'ee dallansuu ilaalchisee waan isaan jedhanii صحابة كثير رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي عرفه ما يا رسول ربي دام سوينا داما جل رسولان ايوه إن رسول ربي عليه الصلاة والسلام هندل نينجرنين أكوان رسول ربي عليه الصلاة والسلام دام سبريدا لا نبي تفكر صاحبي تشار أما سيا رسول الله دام سوينا داما إنن هندل نينجرنين